warroonni gaaffii isinitti ta'ee raafamaa turtan tokkoffaan barreeffamni gaaf sun barreeffame abboonni keenya kan irratti waliin galledha jedhamaa ture. Amma ifa nu beera. Ibsa karaa televiziyoonii darbaa jiru YouTube irratti ilaalaa jirtu karaa faana televiziyoonii Waaltaa Addis TV fa kan muummicha ministeeraa faana mari'achaa jiran abboonni keenya isa irratti gaaffii isaan gaafatan fa abboonni Saawuroos kan dubbatan keessaa ammas tokko taane wajjinaa hojjennu abboonni muudaman kun bakka muudama isaanii ta'anii isaaniin qabannee wajjinaa hojjennu jedhanii dubbataniiru. Osoo dhuguma irraa haa ka'u bakka duraa isaaniitti haa deebi'anii jedhanii walii galan ta'e abbaan keenya gaaffii kana maaliif kaasu? Kanaafuu barreeffamni qabxii jaaffaa irratti barreeffame sun gonkumaa abboonni keenya irratti waliin gallee jechaadha. Kanaaf qabxii jaaffaa sun irratti waan biraa keessa akka hin galle isiniin jechuun barbaada. Sababni isaas akka seera mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti akka koorsii garaagaraa keessa jiru seera ishii irrattis doogumaa cabsa waan ta'eef doogumaan cabe taanaan immoo amantaan hin jiru jechaadha. Doogumaa namni tokko fooyyessuus jijjiiruus itti dabalus irraa hir'isuus hin danda'u waan ta'eef jechaadha. Icciitii Sillaasee doogumaadha. Qulqullummaan Dubroo Maariyaam foon uffachuun Kiristoos kun doogumaadha jechaadha. Sirreessuu jijjiiruu hin dandeenye. Fooyyessine kana jechuu hin dandeenye. Kanaaf abboonni keenya muudaman muudamuma isaaniitiin itti fufu malee irraa hin ka'u jechaadha. Arras Phaaphaasiidha, borus Phaaphaasiidha. Hanga lubbuun jiranitti jechaadha. Waaqayyo aangoo kana kenneefiira. Kanumaan bira dabarra malee waan biraa keessa galuu hin qabu. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon ameen. Kabajamtoota maatii Kiristoos ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam hundumti keessan kiristaanonni lafa jirtan maraatti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam nagaa jirtu. Ani nagaa kootu Waaqayyo guddaan maqaa isaa kan kabajameef kan ulfaatiin nuuf haa ta'u. Kun egaa miidiyaa keessan sagalee Waaqayyoo Tube kan jedhudha. Miidiyaan kun miidiyaa haaraadha. Barnoota qofa kan irratti barannu akkasumas wantoota garaagaraa jireenya hafuuraa keessatti yookaan jireenya kiristaanummaa keessatti wantoota nu mudatan kan irratti haasofnu waan garaagaraa koorsii garaagaraa kan irratti barannudha jechaadha. Baga nagaan dhuftan namoonni haarawaa taatan subscribe godhiin osoo hin godhiin hin bahiini akkasumas immoo hiriyoota keessaniif share gochuun viidiyoo kana immoo like gochuun akka eegaltan maqaa Waaqayyootiin isin gaafadha. Lafa jirtan maraatti arjummaaf dhiifamni Waaqa keenya araarsummaan Dubroo Maariyaam eegumsi ergamoota kadhannaan qulqulloota jaalala duuka butoota hunduma keessa faanaa ta'u hunduma keenya faanaa ta'u akkam nagaa jirtu. Egaa samoona xinnoo viidiyoo asiin isiniif egaa dafee hojjechaa jiru dhimma dhuunfaa tokkotu naqoonname malee wantoota har'a irratti haasofnu kan har'a miti ture kanan isiniif ibsuu barbaade ta'us isiniif nan ibsa jechaadha. Haa ta'uti egaa kanas kan isiniif ibsinu seeraa fi heera mana amantaa keenyaa ilaalleeti jechaadha. Isarratti bu'uura godhanneeti. Kana malee immoo baga geessanii egaa har'aa kaasee har'aa fi boruu qofa kan qabnu harri qidaameedha. Viidiyoon kun kan hojjetame gaafa sanbata guddaa immoo tsoomni guyyaatti qabamu guyyaa dafinoo yookaan hojja duree wiixata gaafa bultii 13 kaasneeti immoo guyyaa itti tsooma keenya tsooma guddicha itti eegalludha. Kanaafiyyuu waa'ee tsoomaa immoo gaa sirriitti ni baranna amma tsooma keessa jirra. Egaa tsooma yeroo seennu immoo tsooma keessatti wantoota barsiifamu waan garaagaraa maaliif akka tsoomamullee ni baranna. Kanaaf egaa tsoomni amma tsoomuuf kaane kun tsooma guddicha jedhama yookaan tsooma abiyyi tsoom jedhama. Tsooma gooftaa jedhameeti kan inni beekamu. Tsoomni gooftaa kun immoo torban 8 of keessatti qaba. Torban 8 kun immoo mataa isaaniitiin maqaa qabu jechaadha laala. Tsoomni kun bakka tsooma guddaadha. Tsoomni guddaa kun torban 8 qaba. Torban 8 kun immoo maqaa mataa isaanii qabu jechaadha. Torban tokkoffaa zawarrade jedhama afaan Giiziitiin yookaan gadi bu'uudha jechaadha. Lammaffaan immoo qiddisti jedhama qulqulleetti jechaadha. Sadaffaan mukraab jechaadha bakka kadhannaati. Afuraffaan immoo matsaaguu jechaadha. Matsaaguu irratti immoo kan nuti ilaallu kana hunda irrattu barnoota mataa isaa dandeenyee baranna. Zawarrade irratti amma gadi bu'uu irratti gooftaan gadi buusaa maaliif akka gadi bu'e eessarraa akka gadi bu'e samiirraa gadi bu'e Dubroo Maariyaam dhalate akkas jennee kan itti barannudha jechaadha. Qiddisti irratti immoo qulqulleetti eebbifamtu sanbataa. Sadaffaa irratti mukraab irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal akka raawwate. Afuraffaa matsaaguu irratti immoo namicha waggaa 38 algaarra ciise sireerra ciisee dhukkubsate waa'ee isaatti dubbatama jechaadha. Shanaffaa irratti immoo dabra zayitee jedhama afaan Giiziitiin yookaan immoo tulluu ejersaa jedhama jechaadha. Asirratti
Dabra Zayit immoo magaalaa Bishooftus isa isinitti hin fakkaatini. Egaa yeroo tokko tokko maqaan Dabra Zayit jedhu reefu kan mogga'ee waggoota hedduu durallee Bishooftuudha kan ishiin jedhamtu. Dur keessa maqaa ishii duriitti kan ishiin deebitee Bishooftuu jedhamti. Namoonni kaan garuu Bishooftuun reefu dhufee Dabra Zayit dura ture jedha. Ani ragaa waan hin qabuu fi yeroo durii keessa jechaadha. Ragaa durii erga magaalaa Bishooftuu dhufee kanan argadhe waan hin jiruuf kanaaf kanan siniin jedhe asuma mudannoo tokkoon sinitti hima. Paasterii tokkotu maal jedha seetan afaan Amaariffaa beekaa afaan Oromoo hin danda'u. Inni tokko immoo afaan Amaariffaa sun gara afaan Oromootti osoo hiiku gooftaa Yesuus jedhe. Inni kun jechaadha geetaa Yesuus jennaan gooftaa Yesuus jedhe. Hullaachuun የሚባርክ hunda keessanaa eebbisu. Osuma akkas jedhu utuma lallabanii የናዝሬቱ ኢየሱስ እንዲህ ይለኛል jedhe. Gooftaa Yesuus Kiristoos isa Naazreet keessatti waan dhalateef የናዝሬቱ ኢየሱስ jedhama jechaadha. Kanaafiyyuu anamma maqaa biyya kootiin naatii biyya akkasii naatii Bishooftuu akkas jedhama miti akkuma kana jechaadha. የናዝሬቱ ኢየሱስ ennaan namichi afaan Amaariffaa kana gara afaan Oromootti hiikaa jira miti. Iyesuus isa Adaamaa jedhee dubbateedhama. Maaliif Adaamaan Naazreet se'eeti jechaadha. Adaamaan Amaariffatee Naazreet Amaariffatee Adaamaan immoo afaan Oromootti fakkaatee የናዝሬቱ ኢየሱስ ennaan Iyesuus isa Naazreet jechuu osoo qabu Iyesuus isa Adaamaa jedhe jechaadha. Kanaaf asirrattis immoo gaa Dabra Zayit Bishooftuu akkasinitti hin fakkaanne jechuu fi Dabra Zayit jechaan tulluu ejersaa bakka gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhufaatii lammaffaa isaa gadi fageenyaan itti barsiise. Guyyaa sun lallabni isaa baay'ee ulfaataa barumsi isaas jechaadha. Misbaakiin guyyaa sun jedhamus jira faarfannaa Daawit irraa እግዚአብሔርስ ገሃደ ይመጽእ ወአምላኪነሂ ያረምም እሳትን እድድ ቅድሜሁ jedhanii abboonni keenya ni dubbatu jechaadha. Egaa warroonni giizii beektan yoo dogongoree raraadhe na of galchaan jedha. Egaa akka amman jedhutti cabseera waan ta'eef jechaadha. Egaa daaqonoonni saala misbaakii kana yeedaluudhaan ni jedhu jechaadha. Afaan Oromootti yeroo hiiknu immoo waaqayyo hin callisu waaqayyo akkasumatti ni dhufa hin callisu ibiddi fuuldura isaanii boba'aa jedha. Hiikni isaa jechaadha. Kanaaf guyyaa sun dhufaatii lammaffaa isaa guyyaatti lallabamuudha waan ta'eef jechaadha. Akkasuma torban jaaffaan Gabriel jedhama tajaajila amanamaadha. Torbaffaan Niqoodimoosii halkan gara Waaqayyo Yesuus Kiristoos deemee kan baratudha. Torbaffaan Hosaa'inaadha. Saddeettaffaan Hosaa'inaadha jechaadha. Kanaafiyyuu haala kanaan qoqqooddeetti hayyicha mana amantaa qulqulluu Yaareertu torban 8 kanaaf maqaa kennee kanaan abboonni keenya nu barsiisu jechaadha. Egaa kanarratti sa'aatii fudhe dhiifama siniin jedha. Amma qabxii jaaffaa egaa kanaan dura bahee irratti kan amma kaasne kana abboonni kanaan dura muudaman episkooposonni irraa ka'uu aangoo isaanii irraa ka'ee aangoo isaanii duraatti ni deebi'uu ni danda'amaayi isa jedhu irratti haasofna jechaadha. Gaggabaabsineet waliin haasofne dabarra jechaadha. Egaa maatii Kiristoos akka seera mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti egaa seerri ni jira. Seera karaa garaagaraatiin ni bulla. Tokkoffaan mana amantaa keenya qaala awaadii kan jedhamu seera qabdi jechaadha. Seera kanarratti akkamitti akka koreen mana amantaa muudaman barattoota dilbataa sabakaa gubaa'ee waan garaagaraan ni jedhamullee kana malee waa'ee doogmaa qannoonaallee akkamitti akka isa doogmaa qannoonaa tuffiitii kana eeganii akka muudaman waan garaagaraan ni jira. Seerri qaala awaadiidhaan alatti waan tokko hin ta'u jechaadha akka mana amantaatti. Kana malee fitahaa nagastiin immoo jira. Fitahaa nagastii kanarratti immoo aangoon lubummaaf akkamitti akka kennamu jechaadha. Daaqonii irraa ka'ee jechaadha. Egaa seera daaqonii irraa ka'ee jechaadha. Kana malee immoo mana amantaa keenya maal qabdi? Kanuma seerotuma kana koorsii garaagaraa keessatti seerota kana guutummaan guutuutti ifa ta'anii akka amantoota bira gahanii waan garaagaraatiin nu barsiisti jechaadha. Egaa koorsiin egaa ittiin bu'uura ta'anii kiristaanni tokko dirqama barachuu qaban jedhamees kan jiru jira. Keessattuu icciitii utubaa 5, icciitii sillaasee, icciitii foonii, icciitii cuuphaa, icciitii qurbaanaa fi icciitii du'aa ka'umsaa jechaadha. Isaan kun kiristaana kan ta'e kirrii kan hidhate hundiyyuu koorsii kana dirqama barachuu qaba jechaadha. Kanuma malee immoo icciitii mana amantaa torban kan jedhamanis immoo ni jiru jechaadha. Icciitii mana kiristaanaa torban kan jedhaman icciitii mana amantaa osoo hin taane icciitii mana kiristaanaa torban kan jedhaman ni jiru jechaadha. Isaan kunis immoo egaa
icciitonni kun torbadha. Icciitiin mana kiristaanaa torban kun immoo of keessaa wantoota irra deddeebi'amanii fi irra hin deddeebi'amne qabu jechaadha. Irra kan deddeebi'amanii fi irra kan hin deddeebi'amne. Icciitii asuma keessatti immoo jechaadha. Icciitii qurbaana, icciitii cuuphaa ni arganna jechaadha. Amma icciitii mana amantaa torban kana keessatti jechaadha. Isaan kana ni arganna jechaadha. Fakkeenyaaf icciitii meeroonii, icciitii lubummaa, icciitii qandiilii kana immoo itti dabalameeti jechaadha isaan kun. Asirratti kan irra deebi'amanii fi kan irra hin deebi'amne jedhamee seeraan taa'ameera jechaadha. Kun kan irra deebi'amu yoo ta'e qannoonaadha. Kan irra hin deebi'amne yoo ta'e immoo doogumaadha jechaadha. Doogumaan immoo abbaan barbaade jijjiiruus, fooyyessuus, itti dabaluus, irraa hir'isuus, aangoo isaatiinis ta'e aangoo nama biraatti fayyadamee gonkumaa fooyyessuu kan hin dandeenye doogumaa jedhama jechaadha. Fakkeenyaaf dubroo Maariyaam doogumaadha. Fakkeenyaaf icciitii Sillaaseen sadis tokkos jenna. Kana yeroo jennu immoo jijjiirree Sillaaseen lamasidha. Sillaaseen afuridha sin jennu. Sillaaseen immoo sadii qofadha sin jennu. Sillaaseen tokko qofadha sin jennu. Sadii yeroo ta'an tokko yeroo ta'an sadi. Sadummaan isaanii maqaadhaan abbaa ilma hafuura qulqulluu. Tokkummaan isaanii hunda bulchuudhaan, hunda uumuudhaan, hunda tokko taasisuudhaan, tokkummaadhaan biyya bulchuudhaan, tokkummaadhaan addunyaa kana uumuudhaan, waan hunda taasisuudhaan tokkodha jechaadha. Ilaala. Sadummaan isaanii ammas abbaan dhaluudhaan, ilmi bahuudhaan, hafuurri qulqulluun immoo hafuuraan jechaadha, baasuudhaan jechaadha. Ilaala. ወልድ ወላዲ መንፈስ ቅዱስ ተወላዲ ዲፈማ ወልድ አብ ወላዲ መንፈስ ቅዱስ ወልድ ተወላዲ መንፈስ ቅዱስ ሰራጺ ጀራማ ካን ባሶቻ አኩመ ሲን ድረስን እንጀ አፋን ጊዚቲን አከሲት ካን ወኒ ጀራን ኤጋ ካኩነማ ዶጉማ ደቻዳ ከነረት ሃሰውን ከነረት ያደንታን ካሱን ሳልጲና ደቻ ባየ ኡልፋታ ደቻ እጪቲ ስላሴ ከናፍ Kanaafana walitti nu jalaa bu'a. Kanaaf icciitii mana amantaa torban sun keessaa mana kiristaanaa torban sun keessaa sadii kan irra deddeebi'amne ni jiru jechaadha. Fakkeenyaaf icciitii lubummaa, icciitii meeroonii fa'aa irra deebi'aman jechaadha. Icciitiin lubummaa tokkicha kennamnaan gonkumaa irra deebi'amu jechaadha. Tokkuma sii kenname namni sun yoo icciitii lubummaa isaa jigsee ofirraa kaase lammaffaa deebi'anii lubummaadhaan muudanii jechaadha. Tokkicha kenname tokkicha dibame jechaadha namni sun. Icciitii takliilii fa'aa sadirra ilaala. Icciitii meeroonii, icciitii takliilii, icciitii lubummaa irra deebi'aman isaan kun. Takliiliin warroota dubrummaa qabaniif seerri gaa'ilaa kan itti raawwatudha. Dhiirris dubarris egaa yeroo dubrummaadhaan jiran mana amantaatiin gonfoon mataa isaanii irra kaawwamee fi kadhannaan takliilii kadhatamee fi kan raawwatudha. Kun immoo nama dubrummaa qabu qofaaf yeroo tokko qofaa kan raawwatamudha jechaadha. Namni tokko dura heerumee dubrummaa isaas gatee deebi'ee takliilii kanaan hin raawwatu irra hin deebi'amu yeroo tokko qofaadha. Yeroo ammaa kana waan kunis wal jala nu dhahaa jira. Abbaan barbaades uffachaa jira waan isaa wallaalleerra. Egaa kanadha. Icciitiin lubummaas immoo irra deebi'amu. Abboonni keenya tokkicha kennameefira lubummaadha jechaadha kunis. Ilaala. Phaaphaasiin yookaan episkooposummaan seera lubummaa keessaa isa tokko waan ta'eef aangoo jirudha malee tokkicha kennameefira waan ta'eef gonkumaa irraa fuudhamuu irraa muluquu hin danda'u. Seera mana amantaa keenyaa jedha. Kun irraa ka'e yoo ta'e immoo doogumaan jigee jechaadha. Borummoo icciitii Sillaasee jigsanii Sillaaseen lamas afurisidha nuun jechuu danda'u jechaadha. Kanaaf maatii Kiristoos warroonni gaaffii isinitti ta'ee raafamaa turtan tokkoffaan barreeffamni gaaf sun barreeffame abboonni keenya kan irratti waliin galledha jedhamaa ture. Amma ifa nu beera. Ibsa karaa televiziyoonii darbaa jiru YouTube irrattis ilaalaa jirtu karaa faana televiziyoonii Waaltaa Addis TV fa'aa kan muummicha ministeeraa faana mari'achaa jiran abboonni keenya isarratti gaaffii isaan gaafatan fa'aa abboonni Saawuroos kan dubbatan keessaa ammas tokko taane wajjinaa hojjennu abboonni muudaman kun bakka muudama isaanii ta'anii isaaniin qabannee wajjinaa hojjennu jedhanii dubbataniiru. Osoo dhuguma irraa haa ka'u bakka duraa isaaniitti haa deebi'anii jedhanii walii galan ta'e abbaan keenya gaaffii kana maaliif kaasu? Kanaafuu barreeffamni qabxii jaaffaa irratti barreeffame sun gonkumaa abboonni keenya irratti waliin gallee jechaadha. Hubadhaa. Kanaafiyyuu akka seera mana amantaa keenyatti immoo
kana faana doogmaa faana waan walitti nu jalaa bu'uuf gonkumaan danda'amu waan ta'eef warroonni raafamtan raafamiina. Abboonni keenya amma abboota keenya bira yeroon itti dhaabbannu ammadha jechaadha. Abboota keenya bira amma dhaabbachuu qabna. Sababni isaa nuuf jecha rakkoo baay'ee keessa galaniiru. Ibsa isaan muummicha ministeeraa faana mari'atan irratti dhageessaniitu. Nuti akkuma isaanii teenye caljennee teenye jiraachuu ni dandeenya. Waan nutti irratu hin jiru jedhanii abboonni keenya. Maaltu itti irrata? Fataa jedhanii jiraachuu danda'u. Garuu dhugaan isaan kakaase uummata kanaaf jecha lubbuu keenya iyyuu ni kenninaadhanii ka'an dhugaanis isaan faana jira waaqnis isaan faana jira. Kanaaf iyyuu kadhannaadhaan bira dhaabbachuu qabna. Yeroo tsoomaati. Warroota nu arrabsan faana fiiguu iyyuu osoo hin taane ijoolleen keenya illee nama arrabsitanii amma jiru gaa warroonni nama arrabsan amma warroonni nu arrabsaa jiranis jiraachuu danda'u yaada biraa kan qaban tsoomatti seenaa jirra nuti immoo ijoolleen kiristaanaa ijoolleen tawaahidoo tsooma keessa tsooma qabachaa jirra waan ta'eef yeroo tsooma kana keessaa immoo nama osoo hin arrabsiin namatti osoo hamaa yaadiin nama osoo hin tuqiin akka waaqni keenya nuun jedheetti akka amantaan keenya nu barsiistu qofaatti tsooma keenyatti fufachuu qabna jechaadha maatii waaqayyo kan namaa nuun galchu nama hammeenyaan deemuuf kadhachuu nama nu jibbuuf kadhachuu diina keenyaaf kadhachuu warra nu ari'aniif waan gaarii yaaduu qabna jechaadha. Kanan taane taanan tsoomni keenya iyyuu egaa tsoomni biyya kana keessatti kanaan duras dubbadheera foon killee gartuulee aannanii waan kanarraa qofa tsoomuudha malee arrabni keenya ijji keenya gurri keenya lapheen keenya sammuun keenya illee tsoomeen beeku jechaadha. Tsoomni immoo qaamni keenya hundi yoo tsoome ijji keenya wanta hamaa yoo ilaalu baate arrabni keenya hammeenya yoo dubbachuu baate gurri keenya hammeenya yoo dhaga'u baate tsooma kan jedhamu jechaadha. Kanaaf haala kanaan haa tsoomu. Kanaaf iyyuu abboota keenya faana yerootti ta'uu qabnu ammadha waan hundiyyuu raawwateera. Abboonni biyya garagaraatti ramadaman hojii isaanii hojjechaa jiru. Nutis immoo isaan faana dhaabbachuu qabna jechaadha maatiiwwan waaqayyoo. Kanaaf qabxii jaaffaa sun irratti waan biraa keessa akka hin galle isiniin jechuun barbaada. Sababni isaas akka seera mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti akka koorsii garagaraa keessa jiru seera ishii irrattis doogumaa cabsa waan ta'eef doogumaan cabe taanaan immoo amantaan hin jiru jechaadha. Doogumaa namni tokko fooyyessuus jijjiiruus itti dabalus irraa hir'isuus hin danda'u waan ta'eef jechaadha. Icciitii Sillaasee doogumaadha. Qulqullummaan Dubroo Maariyaam foon uffachuun Kiristoos kun doogumaadha jechaadha. Sirreessuu jijjiiruu hin dandeenye. Fooyyessine kana jechuu hin dandeenye. Kanaaf abboonni keenya muudaman muudamuma isaaniitiin itti fufu malee irraa hin ka'u jechaadha. Arras Phaaphaasiidha borus Phaaphaasiidha hanga lubbuun jiranitti jechaadha. Waaqayyo aangoo kana kenneefiira kanumaan bira dabarra malee waan biraa keessa galuu hin qabnu jechaadha. Hundumti keessan tasgabbiidhaan kadhannaadhaan abboota keenya faana akka taatan irra deebiin gaafadha. Egaa gaaffiin biraa kan gaaffii isinitti ta'e yoo jiraate gaafadha. Egaa yoo waaqayyo nuuf eeyyame immoo guyyaa itti aanutti waa'ee tsoomaa torbee tokkoffaa wajjin barannaa waan garagaraa wajjin kaasna. Tsooma kana immoo waaqayyo nagaan jalqabsiisee nagaan akka nu xumursiisu fedhaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Biyya keenya nagaa nuuf haa godhu, uummata keenya nuuf haa eegu, abboota keenya nuuf haa eegu, amantaa keenya nuuf haa eegu. Ijoollee biyya alaa biyya garagaraa jirtan waaqayyo lafa jirtan maraatti nagaaf jaalalaan isin haa daawwatu, isin haa eegu. Ergamoonni waaqayyo marsanii isin haa eeganii mana isin jirtan nageenyi kan itti guute eebbi waaqayyo kan itti guute hammeenyi jibbi waldhabbeen akkasumas cinqiin garagaraa sodaan garagaraa kan irraa fagaate isiniif haa ta'u. Waaqayyo isin haa eegu. Araarsummaan Dubroo Maariyaam isin irraa hin fagaatinii hirrinaa fi dhiphina dookumaas kan hubatte haati keenya Dubroo Maariyaam gola keessan hunda haa daawwattu nagaaf jaalalaan isin haa eegdu. Nagaa ta'a kabajamaa ulfaadhaa. Alaamanni keessan sa'a namni keessan nagaa isiniif haa ta'u. Egaa subscribe gochuu hin dagatinaa viidiyoo kanas immoo like godhaa. Kakaasee kan nu jalqabsiisee kan nu xumursiise ilmi Dubroo Maariyaam Kiristoos maqaa isaa kan kabajameef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Arjummaa fi ifamni isaa akkasumas araarsummaan haadha isaa eegumsi ergamoota isaa kadhannaan araarsummaan eebbi qulqulloota isaa akkasumas hunda kan caalu jaalalli duuka buutoota isaa hunduma keenya faana haa ta'u. Nagaa ta'a galanni waaqayyoof haa ta'u. Ameen.